Video kana share naaf godha. Please video kana share naaf godha. Adraa waaqayyo video kana share naaf godha. Maallaqa ittiin baastanii share copy link godha. Videoon kiyya namoota baay'ee biraa akka ga'uun barbaadaa jechuudha. Share copy link godha. Hundi keessan iyyuu profaayilii keessan micoo kana godhaa too fit jedha yoo dhuguma seerri jiraate ta'e dhugaa micoo tanaa akka baatu jechuudha. Intalli kuni hoggaa 14 biyya Suudi Arabiyaa hojjette. Hoggaa 14 gola ormaa keessa gubatte. Jireenya ishee mo'achuuf, maatii ishee jijjiiruuf, of jijjiiruuf hoggaa 14 gola ormaa keessatti dadhabaa turte. Yaa Rabbi galata kee gola ormaa keessa na baasteette gaa'ela erga ummatte hoggaa tokko. Ulfa ji'a sagalii akkuma isin agartan kan deeyisaaf guyyaa 5 ishee hafe doktorri da'uudhaaf guyyaa 5 ishee hafe je'ee bakka itti himetti ishiin da'uudhaaf bakka shirri jettutti marzii laatanii fi ajjeesanii jechuudha. Nagaan aroona jirtu keeka nyaattee duutee rageessanii jirtan mana mubaarakitti. Intalli keeka laatteef sun seeratti dhiyaachuu qabdi. Du'iitiin ijoollee biyya Arabaa dhaabbachuu qaba. Please sagalee waliif ta'a. Lubbuu nama lamaati ilaal kun. Lubbuu nama tokkoo qofa bichaa miti. Lubbuu ishii qofa bichaa miti. Lubbuun ilmoo ishiitillee baatee jechuudha. Ilmoon ishiitillee hin tarrafne. Ilmoon isin duute ishiin isin duute. Oromoo qubanaaf qabaadhaa. Video kana share godhaa. Warri follower gurguddaa qabdan please micoo tanaaf sagalee ta'a. Reefu micoo tanaa haa maramaramu. Maatiin micoo kana gubatee jira. Hiriyoota micoo kana gubatanii jiranii dhugaanoo gubadheera akka dhageen boba'ee jiraanu. Anis boru waan hin ta'u hin beeku ka. Boru anarras waan ga'u hin beeku ka. Boru hunduma keessan irraa ga'u wanni micoon tun taate jechuudha. Biitiin ijoollee biyya Arabaa nu gubanne maaloo haa ga'u maaloo haa dhaabbatu guyyumaan du'anii gubanne maaloo. Please yoo nama taatanii dhageessan taatanii micoo tanaaf sagalee ta'a. Dhugaa micoo tanaatiif sagalee ta'a. Warroonni follower gurguddaa qabdan please follow baachuun maqaa bichaa akka hin taane nama miidhameef nama du'eef sagalee ta'a. Adraa keessan Ashama akkam jirtu nagaa jirtu baga jiraatanaaf jiraadha. Video kana share copy link do it repost na godha nama kattaatan hundi keessaniyyuu share gochuun keessan do it gochuun keessan namoota baay'ee biraa akka ga'u nama taasisa waan ta'eef share nuuf godha please. Share nuuf godha garaa waaqayyo maallaqan baastanii. Obboleettii keenya kana guyyaa takkitti bichaara dubbannee dhiisuu hin qabnu. Reeffi micoo kana hin galle tallaaja Arabaa keessa jira. Reeffa galchuuf immoo diinagdee nama barbaachisa. Akkuma reeffa namoota biraatis gashaa turre reeffi micoo tanaatillee akka bira kara biyyaa galu waan qabdan maatii bukkee dhaabbadha. Maallaqa qabdan maallaqa kan maallaqa hin qabne immoo sagalee isaa viidiyoo namni hojjete share gochaa duit gochaa imbaasitti iyyaa imbaasii reeffi micoo tanaa akka nuuf galchuu akkasuma dhugaa micoo tanaa akka baatu shafanamee hafuu hin qabu. Lubbuu nama lamaati lubbii nama tokkoo bichaa miti. Akka argitan daa'imti ishiitillee hafne daa'imti ishiitis duuteetti ishiinis duuteetti. Please waliif dubbadha please waliif bo'aa. Video kana share naaf godha hoo danda'ame har'a galgala mana kiyyatti waa'ee micoo kana akka irraa dubbannu isiniin jaa. Wanti obboleettii keenya irra gahe kun isinirra gahin dhugaa waaqayyo jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu hedduu nama gaddisiisa laphee nama cabsa. Egaa ka obboloota koo maatiin obboleettii keenyaa kana gogga'anii reeffa micoo kanaa eeggachaa jiru. Egaa hundumti keessanuu gahee keessan haa baanu. Akkasuma viidiyoota ijoollee hojjettu hundumtiyyuu isirra keessaniyyuu irratti hojjedhaati sagalee walii ta'aati reeffi micoo kanaa akka galu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa wayyatu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko kan dura sirrumaa haasa'atirra gisee tokkicha haasa'uufnee dhiisuu hin qabnu. Obboleettii kana hundi keenya hanga reeffi ishee galutti sagalee taanii fi bira dhaabachuu qabna. Akkasuma immoo waan danda'amuunis yaadanis ta'ee qarshiidhanis ta'ee akkasuma immoo dhugaa isheetillee barbaaduu qabna jechuudha. Maaliif nuti dubartoota irra waan boru nurra ga'uun beekamu sirras boru waan ga'uun beekamu anarra waan ga'uun beekamu. Kanaaf hundi keessaniyyuu waliif sagalee ta'a waliif mirmadhaa wal cinaa jedhaa obboloota koo jechuudha. Kan ishee kun immoo hedduu nama gubaa hedduu nama dhukkubsa. Dubartii da'umsa irratti waan akkasii namarratti raawwattu kana waaqayyo dhugaa ishee haa barbaadu. Akkasuma immoo maatiin isheetis gogaadhaanii eegaa waan jiraniif akka reeffi micoo kanaa biyya galee maatiinis micoo kana awwaallatanii akka hirmii baafatanii awwaallatanii isaanillee cinaacha tokkoon ciisan dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu takka yoo suuraa isaanii isiniif maxxansa jechuudha. Hedduu si gaddisiisa yoo obboleewwan ishee agartanii abbaa ishee agartan jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf obboloota koo hundumti keessanuu gayaa baanu gisee tokkicha nama tokko waan tokko dubbannee dhiisuu osoo hin taane akkuma ganniin jetteeyyuu haga micoo kun reeffi ishee galutti biraa hafuu hin qabnu sagalee ta'aafii qabna.
akkasuma immoo dhugaan isheellee ba'uu qaba reeffi ishee marammaramuu qaba mucayyoo kana wanda isheen duuteen beekamu namsee lamaan duutee jirti isheen takka qofaa mute jechuudha daa'imta ishees duutee ishinis duuteerti jechuudha maaliif dhugaa dubbachuuf kana mootummaan osoo waan mootummaan dhugaa namaa beeku ta'ee mootummaan irratti xiyyeeffatee wanta kana sirriitti qorachuu qaba jechuudha maaliif namsee nama lamaa gisee tokkicha dhabuu jechuun hedduu nama gaddisiisa sanuu dubartii daageessee guyyaa 5 hafeef jechuudha akkasuma immoo dubartii biyya ormaa jirtu waggaa 14 madadee biyya ormaatti dhiibottee itti beeluftee maatii kun arga jettee osoo isheen goggaatu karaa irratti haftee jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota koo walitti hin dabinaate hundumti keenya akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waaqayyo nu faana ta'u waaqayyo inni nu baase nagaan biyya keenyattis nu haa galchu harka isaanirra haa qabatu akkuma amantaa keessanitti tsalootii walii godhaa obboloota koo hedduu nama gaddisiisaa hedduu namatti dhagahama isiniin jedha obboloota koo baay'ee tokko na gaddisiise maaliif har'a obboleettiin keenya kun maatiin ishii haati ishii abbaan ishii obboleewwan ishii dhoobatanii ishiinis ka nan galaa da'ee yookiin immoo gara biyya kootii gala jettee osoo jirtu wanti kun ishii qunname hedduu nama gaddisiisa waaqayyo immoo fayyaa bahanii du'aa galuu waaqayyo gooftaan waa oolchu dhugaa waaqa isin jedha obboloota koo wannumti fe'es yoo ta'e du'allee ta'e jireenya ta'e bakka gammachuu ta'e gadda ta'e biyyuma keetiin bareeda wannumti hunduyyuu jechuudha biyyuma keetiin bareeda jechuudha wanni biyya keetiin hin bareedne hin jiru nutillee amma biyya ormaa jirru kuni gubbaa keenyatu adii akka isaanii xiqqoo aduun nun xiqqoofan xiqqoo shakka waan addaachuu taane malee keessi keenya gubaadha gubaa mee qabaannee deemna iyya mee qabaannee deemnu sammuun keenya iyya isaan jaraa mee qabaatee deema danda'ee jechuudha kanaaf adaraa keessa walitti immoo hin dibina adaraa biyyuma ormaati biyyuma keenya nu wayya lammuma keenya nu wayya lammiin nama biraa kanuma nama biraati lammii keenyatu waliif qoricha waliif iyyata akkasuma waliif iyyadhaa waliin mirmadhaa amantaadhaan kutaadhaan gandaan waliin qoodinaa waan ma fe'illee yoo ta'e jechuudha nuti amantaadhaan warri miidiyaa kana fayyadamu amantaan gandaan kutaa wal qooda malee biyyatti wanta akkasii hin jiru ummanni nagumaa salaamdhaan baatee na salaamdhaan galataan amantaa kamiyyuu yoo hordofe mirga guutuu qabaa jechuudha kanaaf waa'ee amantaatiin illee wal loltanii yookiin immoo waan taane wal lolaa maaliif hojjettan addunyaan xiqqoodha addunyaa gabaabduu irratti waan taane irra wal irratti lolnaa kootu kiyyaa kootu keetii santu caala kiyya caala jettanii jechuudha maaliif guyyaa biraa deemnu yoo beekamnu siniifan jechuuf malee ani waa'ee amantaa keessa hin seenusi ani waan akkasii keessas illee hin seenu jechuudha namuma waa'ee amantaa namaallee arrabsu hin jaaladhu dhugaa dubbachuuf maaliif hin jaaladhu dhalootuma kiyya irratti hin jaaladhu maaliif akkasitti hin guddanne waan ta'eef nuti kan jiraannu amantoota Itoophiyaa keessa amantaa hedduutu jira wal kabajeetuma waliin nyaatee waliin dhugee waliin gaddaa fi gammachuu irraa gaggeessaa jiraata garuu warri miidiyaa kun akkanumatti waa wal arginee fi hunduuyyuu wal arrabsaa amantaa walii xaqeessaa oola jechuudha kanaaf maaliif hagam jiraata addunyaarraa gamuun jiraannu bar guyyaa biraa deemnus nu barreeffameen qabu bar osoo ilmi namaatii barreeffamee qabaate ta'e silaa ilmi namaa guyyaa beeku sanii gaduma ciisee du'a jechuudha garuu guyyaa namaan barreeffamu waan ta'eef kanaaf immoo ani waliin jibbinaa isiniin jechuu barbaadati addunyaa gabaabduu irratti waliin hin ifatinaa waliin jibbinaa isiniin jechuu barbaadati waaqayyo obboleettii keenyas namsi ishee amaaru jannataan ishee qananiisu maatii isheetiif fi firoota isheetiif jajjabinaa kennu nagaan boqadhaa dhugu